Nagaan waaqayyo isiniif haa ta'u jaalatamtoota maatii furtuu dhaloota miidiyaa for bakkuma jirtanitti nagaan isin haa qaqqabu. Nuti nagaa keenya waaqayyo galatu akkuma kana ayyaanni qaqqabaa jira. Har'ammoo waan tokko isinii qabadhee dhufee akkuma liivii irratti argitanii hiriyaa koo karaan toora miidiyaa kanaa argadhe yookaan obboleettii koo jedhee kana waamu. Baay'een keessan kan beektan baay'ee nama garaa namaaf laaftu geexii orotuubi mana koo dhuftee har'a akkaataa kanatti waan ishiin fiddee dhuftellee akkanatti naaf hojjechiistee jechuudha. Akkuma argitan weelkaam furtuu jedha. Akkuma kanallee kennaa addaa kana siinii abbaa gadaa naaf kennaa fiddee dhufte. Akkuma kana kunoo maatii dabalataa wajjiniin illee dhufte jechuudha. Obboleettii dabalattee dhufte dura tokko taane wal barree amma garuu gara maatiitti deemaa jira jechuudha. Walitti dhufeenyi keenya sinis akkuma kanaa akka kanarraa waa hubattanii waaqootaan abdii qabna. Kunoo asiis maatiin keenya hin jiru. Akka kanallee kunoo abbaan manaa kiyyaa akkas as jiru. Kana fakkaanna maatiin hundi jechuudha. Meesii Brook maal jettamee dubbadhu? Tole geexii irraatii yaada xiqqoo ishee fudhannee gara warra kaanitti deebina. Geexii maal jettamee dhufuu keetti maaltu sitti dhaga'ame? Walitti dhufeenya keenyallee maaltu sitti dhaga'ame? Yaada kennuuf ibsi. Ashaana wanti natti dhaga'ame namoonni gisee har'aa firmaayyuu ta'anii gisee amma waliin barbaadanii nuti garuu sooshaal miidiyaa irra wal barree hanga manaatti deemnee wallaaluu keenyatti baay'ee natti gammada baay'ee natti toleen jedha. Akkasumas hordoftoota furtuu dhalootaatu hundumti keessaniyyuu miidiyaa qofa irratti osoo hin taane deemanii wal barbaadadha. Asuma namni galateeffachuu barbaadu nama guddaa fi yookaan kabajamaa furtuu dursee abbaa warraa furtuuti. Carraa kana nuuf laatee akka wajjin wal arginu kan taasise isaadha. Maatiin keenya iyyuu yeroo ammaa kana akka bakka hiriyaa keenyaa deemnu hin barbaadan yookiin abbaa warraa ta'ee Itoophiyaa keessatti namoonni baay'een ilaalcha hedduu namaaf hin qaban. Keessumaa'uu firoomni gara obboloota shamarranii irraan sila dhufee bakka ilaalcha gadi bu'aa wayii akka walitti dhufnuu fi bootaa nuuf hin qaban. Inni garuuyyuu dursa furtuu dhalootaa akkuma anaa biyya hormaa nama turedha. Yennaan gara Itoophiyaatti dhufu kennaanaaf qabatanii boolii keessa dhaabbatanii obboleewwan yookaan maatii kee waliin kan na himate isaanii guddaa galatoomsachuun hin barbaada asumaan. Akkasuma carraa hanga mana dhufnee walitti dhufnu kan taasiseessa ilaalcha inni nuuf qabu. Hundumti keessan warri abbaa warraatis qabdanii sooshaal miidiyaa irraan firummaan hin argamu yookaan jaalalli dhugaa hin dhufu jettanii abdiin kutinaa. Gara mana keessaa qofatti wal hambisuu odoo hin taane bahanii bakka fira barbaadu fira haaraa dabalachuun baay'ee gaariidhaan jedhaan. Ayyee geexii guddaa galatoomii. Ishee paaster yaadasaa yookaan immoo maatii furtuu akkuma geexiin jette gaa walitti dhufeenyi keenya waaqayyo jalatti gochaati gooterraan kan ka'e akka ta'e dubbattee jirti. Kanaaf mee maatii fi ijoollota achi jiranii godhaamsa akkamii qabdu? Tole hundumti keessanuu hordoftoota furtuu miidiyaa forii kan hordoftan hunduma keessanii egaa akkuma irraa arginu kana obboleettiin keenya baay'ee jaalannuu fi kabajnu geexeen gara kana dhuftee furtuu ilaaluuf yookiin maatii nu ilaaluudhaaf gara kana dhufteetti gara kana gaafa dhuftu nuun gammachuu guddaatu nutti dhaga'ame baay'eetti gammanneerra jechuudha. Sababbiin isaa namni miidiyaadhaan wal baree miidiyaadhaan walitti dhufee qaamaan barbaadee wal arguu jechuun baay'ee nama gammachiisa. Dabalee immoo jireenyi miidiyaadhaan walitti dhufuu kun biyya hormaa keessatti lafa hin mijanne haala hin mijanne keessatti namoonni walitti dhufaa turanii gaafa garuu gara biyyatti dhalatan biyya keessa jiraatan maatii firoottan biratti barbaadanii wal arguu jechuun kun carraa guddaadha. Sababbiin isaa waaqayyo nama gargaaree lafa onaa sanaa dhufanii akkasitti wal arganii wajjin dabarsuu caala carraan miidhagaa bareedan hin jiru jechuudha. Kanaaf nuti gara fuulduraattis wanti nani kaasuu barbaadu
barbaachi keessan yeroo hundumaa jaalala dabaluuf haa ta'u yookiin immoo kan caalu wal arguudhaaf dhama'uun isinirra jiraata. Egaa akkuma geexeen kaastee nutis gaafa dura wal arginu geexee hin beeknu ture. Geexee garuu gaafa dhaqnee obbolaa ishii faana dhaqnee arginee simannee gallu baay'ee gammachuu guddaatu natti dhaga'ame. Sababbiin isaa namni isa foonii yookiin immoo isa dhiigaan walitti dhufu caalaa namni akkasitti gaafa dhufee fira ta'u baay'ee jaalalli akkasii baay'ee dabalaa deema jechuudha. Kanaaf wanti nani jechuu barbaadu yeroo baay'ee namoonni keenya yookiin ijoollonni keenya yuutuubii miidiyaa kamiinuu mi'aa walii qabdan kan caalu kan sin gochuu qabdan biyya jirtanitti iddoo jirtanitti qofa otoo hin taane dhuftanii wal barbaaduudha. Mana walii ilaaluudha. Maal keessa jirta akkamii jajjabaachaa jirta. Erga gara biyyaa galtee hoo jireenyi kee maa inni amma fakkeenyaaf wanti nan isinii kaasu yeroo tokko namoonni biyya ormaa yookiin immoo lafa onaa kana keessa otoo hojjettanii gara Itoophiyaa gaafa dhuftan gaafa galuu irratti wanti bareedni ijoolleen isaanii hin quunnamne jira. Tarii keessi isaanii kan gaddu wanti tokko akka eeganitti ta'uu gaafa diduu keessi isaanii kan baay'ee cabuu fi madaa'u jiru. Namoonni akkasii namoota isaan miidhe caalaa namoota isaan madeesse caalaa maatii isaanii abbaa isaanii haadha isaanii kan hin hubannee fi siniin waan sinitti himachuu barbaadan jira yookiin immoo waan sinitti ibsachuu barbaadan jira. Geexee nama maatii ishii caalaa wanti furtuutti himachuu barbaaddu akkuma jiru namoonni biraas immoo nama sin barbaachisa gaafa galtan nama argachuudhaaf garuu dursinee nama barbaaduudha namaaf iddoo laachuudha jechuudha. Kana goona yoo ta'e wal cimsinee amma jiraannutti yookiin immoo amma lafa kanarra jiraannutti waan gaarii dhaloota keenya darbuu hin dandeenya. Inni dhuma kanan hin dubbadhu geexeen barumsa guddaa nuu taate warra kaaniif jechuudha. Namoonni gara biyyaa dhuftaniif fakkeenya guddaa nuu taate geexeen yookiin immoo ajandaan har'a nuti karaa geexee furanne kuni namoonni biraa akkaataa ishiirraa barannee wal barbaadu walitti dhufuu dandeenyu. Inni kun daandii nuu mijeessaa. Kanaaf namoonni yuutuubiidhaan miidiyaa garaa garaatiin fayyadamtan ammas waaqayyo isiniifis guyyaa akkasiin fidaa guyyaatti baay'ee gammanneedha. Kanaaf kennaa dhufe kana caala hundumarra ishii dhufnee ishii argachuun keenya walitti dhufuun keenya baay'ee gammannee. Kanaaf isin hundi keessan baay'ee galatoomaa jenna. Waaqayyo isiniinis maatii nagaa biyya nagaa qilleensa nagaatti isin haa galchu. Isiniifis guyyaan jiran jedha. Baay'ee galatoomaa. Baay'ee guddaa galatoomaa paasterii Yaadasaa maatii furtuu asumaan immoo obboleessa tokko guyyaa geexiin gara biyyaatti galtu obboleessa keenya paasterii Yaadasaa wajjin deemee filate yookaan simate jechuudha isiniif dhiyeessina. Dachamaan kun obboleessa keenya warquu paasterii Yaadasaa wajjiniin isaantu dhaqee simate geexii waan ta'eef maaltu sitti dhaga'ame har'a guyyaa sana akkasittiin hin beektaniini. Dhaqxee simattee har'ammoo ishee iddoo kanatti argamutti waan sitti dhaga'ame yaada kee gabaabsi. Hordoftoota furtuu dhaloota hundumaaf nagaa isiniif haa ta'u jecha. Ani xiqqoo kan natti dhaga'ame baay'eelee haasaanis dubbatanii paastariinis waan ta'eef wanti natti dhaga'ame inni guddaa namni akkasitti wal barbaadu jira kan jedhu yaada. Akkuma Oromoon jedhu nama kan gargar baasu karaatu gargar baasa malee garaa miti jedhama. Kanaaf wanti akkasitti namni immoo wal barbaadu kun tariitii miidiyaadhaan iyyuu walaa baramu malee qaamaan immoo akka kanaatti immoo deebi'anii wal arguun iyyuu carraa guddaadha. Kanaaf akkuma jalqabaa paastariinis jedhe jalqaba gaafa obboleettiin keenya geexeen buufata qilleensaatti buutee dhaqnu hin beeknu ture qaamaani. Achiitii erga simannee booddee immoo tariitii guyyuma sana gargar ba'anii waan akkas walirraa fagaatan jedhamee yaadamuu danda'ama. Garuu akka kanaatti ishiinis dhuftee furtuu barbaaddee akka kanaatti maatii kana gidduutti argamuun ishii baay'ee nama ajaa'ibaatidha. Maatiin furtuus immoo akka kanaatti nama kana akkuma jalqaba wal baranitti wal barbaadanii ishees immoo barbaadanii akkasitti wal qunnamuun carraa guddaadha. Kanaaf namoonni biraallee miidiyaadhaan otoo hin taane miidiyaa qofaanis otoo hin taane qaamaan illee lafa jiranitti deemanii wal arganii wal barbaadanii fira waliif ta'uun
dhiigarraa otoo hin taane immoo firummaa dhiigaanis otoo hin taane qaamaanis yookaan immoo alagaallee ta'anii deebi'anii wal firoomfachuun hin danda'ama kan jedhudha inni guddaan. Kanaaf ani kanatti dhaga'amee dhugaa baay'ee gammadeera. Fira dhiigaa otoo hin taane lakkaa hormayyuu walirraa faguuyyuu firoomfachuun wal barbaaduun hin danda'ama kan jedhudha. Hundumtuu wal barbaadan jedha kanadha. Si guddaa galatama obboleessa keenya. Kana fakkaata har'aan sagaleedhaan kan jala dubbachaa jiru furtuudha. Akkuma isaan yaada kaasan egaa jaalalli jiraannaan fageenyi hin daangessu. Kanaaf kunoo kana fakkaata geexii guddaa galatoomii kennaa keefis ta'ee dhufuu keetiifis siin jenna. Waaqayyo hunduma keessanaa eebbisu. Egaa akkuma hundumtuu dubbata wal barbaadaa isin. Kanaaf egaa wal barbaadaa lafa jirtanitti hunduma caalaa erga galtanii akkamittiin argadhaa otoo hin taane bakka jirtanitti lakkoofsa maatii lakkoofsuma tokko oliif kennitanii dhiisina. Lakkoofsa maatii daddabalaatii oliif kennaa jechuudha. Kana fakkaata waaqayyoon sinaa eebbisu. Turtii waliin qabnu kana fakkaata ture. Nagaan nuuf turaa isiniin jenna. Karaakeen dhufee mul'inaatanii karaakeen dhufee ulfinaatanii karaakeen dhufee susulfinaatanii karaakeen dhufee ulfinaatanii.